Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenyaaf Finfinnee Integrated Broadcasting irraa kan daawwachaa jirtan kun oduu FIBT kan isinitti himuusaan Daniil Tasfaayiti. Oromiyaatti bara kana galiin birrii biliyoona 36 olii walitti qabamuun ibsame. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idileesaa 14ffaa bara hojii 5ffaa geggeessaa jiruun bara 2014tti hojii dhabdoota miliyoona 1.5 carraa hojii uumuuf karoorfamuusaa ibsee jira. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 15,050 gara 15,150tti sadarkaa lammaffaan 1,310 irra kan ture gara 1,350tti guddisuuf ni hojjetamas jedhamee jira. Haadholii dhaabbilee fayyaatti da'an 74 irraa gara 77tti guddisuuf maatii miseensa inshuraansii fayyaa 60 irra ture gara 80 olitti guddisuuf karoorfamuunis himamee jira. Aadaa Oromoo guddisuuf qorannoowwan gurguddoo garaagaraa 9 ni geggeeffamus jedhameera. Sirna gadaa kutaa barnootaa 1-8 keessatti kennamaa jiran kutaa 9 hanga 12tti akka kennamuufi kaarikuleemiin akka qophaa'u ni hojjetamas jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Bara 2014tti lafti hektaarri miliyoonni 6.3 oomishaalee adda addaatiin kan uwwifamu ta'uunis ibsameera. Biqiltuu biliyoona 4.8 qophaa'ee lafa hektaara miliyoona 1.5 irra dhaabuuf hojjetamaa jiraachuunis himamee jira. Heeyyamni maxxansaa marsariitii Addis Istaandard Finfinnee kan ta'e miidiyaa Jaaken mulqama hordofee dhaabbileen adda addaa mormii isaanii dhageessisan. Dhaabbileen idil addunyaa 4 dhorkamuu Addis Istaandard mormanii jiru. Abbo Maaqaasoo akka ta'anitti isinitti hima. Gamtaan Awurooppaadhaan kan mirga gaazexeessotaatii fi mormu CPJ gareem idil addunyaa gaazexeessotaa daangaa maleeyyiidha. Akkasumas waldaan pireesii biyya alaa dameem Afrikaadhaan tarkaanfii fudhatamii mormanichi jiru. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaadhaan ibsa kaleessaa toora miidiyaa hawaasaa isaa gubbatti maxxansiin dhaabbatichi ejjennoo garee shororkeessaa geggeessaa jira jechuudhaan hayyama Addis Istaandard dhorkuu beeksiseetti jira. Miidiyaan onlaayinii Addis Istaandard labsii mana marii bakka bu'oota mataa baasee darbuu isaatiin hojiirraa ittisuudha kan beeksise. Abbaan taayitichaa argannoo hordoffiin argami komii fi hariiroo garee abuut waliin qabu hordofee yeroof hojiirraa ittisuudha kan ifoomse. Qorannoon hanqina naamusaa miidiyaalee irratti geggeeffamaa kan ture yogguu ta'u adabbii dabalataa irratti fudhatamuu akka danda'us abbaan taayitichaa ibseeti jira. Miidiyaaleen hundinuu naamusaa miidiyaaleedhaa bu'uura godhachuu fi olaantummaa seeraa kabajuun hojjechuu akka qabanis waamicha dhiyeesseeti jira. Waajjirri gamtaa Awurooppaadhaan damee Itoophiyaadhaan toora Tiwiitarii isaa irratti akka ibsetti ammoo miidiyaan saba himaa sirna dimokiraasii kamiifuu bu'uura jedheeti jira. Gaazexeessitootiin bilisaan hojii isaanii raawwachiisuun murteessaadhas jechuun tarkaanfii kana ammoo mormeeti jira. Gareen idil addunyaa gaazexeessota daangaa maleeyyiidhaan gama isaatiin abbaan taayitichaa miidiyaalee dhimmicha irratti ibsa akka kennuuf gaafachuu ibseeti jira. Abbaan taayitichaa haala ifa hin taaneen tarkaanfii kana fudhatis jedheeti jira. Itti dabaluudhaanis seeraan alaa gaazexeessota hidhuun haa ga'u. Aangawoonni bilisummaa miidiyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu dhaabuu qabanis jedheetti jira. Akkasumas waldaan pireesii biyya alaa Naayiroobitti bu'uureffate gama isaatiin miidiyaaleen bilisaa dagaagina dimokiraasii gumaata olaanaa qabaachuu ibsuudhaan abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaadhaan ibsaa tokko malee hayyama Addis Istaandard haquu isaa nu gaddisiisee jira jedhanitti jiru. Mirgoota gaazexeessitootii kabajsiisuudhaaf kan hundeeffame CPJ'n gama isaatiin ibsa bal'aa kan kennu yogguu ta'u Addis Istaandard waggootaaf gabaasaalee cimoo akkasumas yaadaawwan namoota ilaalcha isaanii ittiin ibsatan dhiyeessuun filannoo ta'ee kan turedha jedheetti jira. Aangootiin atantamaan hayyama Addis Istaandard haa deebisanii kan jedhu yogguu ta'u gaazexeessootiin haala bilisa ta'e keessatti hojii isaanii akka hojjetan ibseetti jira. Hundeessituun Addis Istaandard Tsadaliyaa Lammaadhaa gama isheetiin dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuu akka yaadan madda oduu Reetersitti himanitti jiru. Sababbiin isaa kun murtii sirriidha jennee waan hin amanneefis jechuudhaan dubbatanitti jiru. Torbee lamaan darban dura gaazexeessootiin 15 kan dhaabbilee
miidiyaa lama to'annaa jala kan oolfaman yogguu ta'u guyyoota muraasa booda sadan isaanii gadhiifamuu kanneen hafan ammallee hidhaa irratti akka argaman koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaadhaan beeksisee kan jirudha. Tarkiin xiyyaarota nama maleeyyii diroonii kaayyoo tajaajila raayyaa Itoophiyaaf dhiyeessaa jirti jedhamuun dharaa jedhe Itoophiyaatti hin baasiin Tarkii. Tibbana gabaasaaleen duula waraana mootummaan Itoophiyaa humnooti Tigraay irratti geggeessu irratti tajaajila irra kan oolan dirooniiwwan Tarkiitti hojjetaman gara biyya keessaa galcheetii jedhan miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamu hordofee imbaasichi deebii kan kenne. Imbaasichi toora Tiwiitarii isaa irratti akka barreessetti odeeffannoon miidiyaalee hawaasaa irratti Tarkiin mootummaa Itoophiyaaf diroonota dhiyeessaa jirti jedhuun tamsa'ee dhara ta'uu himee jira. Waraana naannoo Tigraayitti kanaan dura geggeeffameen humni waraanaa Itoophiyaa dirooniiwwan itti fayyadamuun ergamawwan adda addaa raawwachaa turuunsaa kan dura ibsamuunsaa ni yaadatama. Tarkiin Itoophiyaa wajjin hariiroo dinagdee bal'aa kan qabdu yoo taatu hariiroon gama waraanaatiin qaban garuu hedduu kan beekamu miti. Gama biraatiin ammoo ganna 5 dura Tarkiitti fonqolcha mootummaa yaalamee fashalaa'e yaadachuuf Itoophiyaatti ambaasaaddarri Tarkii dhaabbilee fi qaamolee ergama dippiloomaasii Itoophiyaa keessa jiran wajjin kamisa mari'achuun isaanii tajaajilli oduu Anadolu jedhu gabaasee jira. Lammiilee balaa lolaaf saaxilamoo ta'an jedhamanii adda ba'an 500,000 fi 20,000 deeggaruu fi baajanni birriin biliyoona 3 ol ramadamu koomishiniin hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa beeksisee jira. Iddoolee rooba idilaa ol argachuu danda'anitti balaan lolaa uumamuu akka danda'u ibsameera. Hojii balaa dursanii ittisuu hojjetame lammiileen 500,000 fi 20,000 balaa lolaaf saaxilamuu akka danda'an himameera. Balaan lolaa lubbuu namaa fi qabeenya akka miine hojiin dursanii ittisuu hojjetamaa jiraachuu bakka bu'aan daayirekteera of eeggannoo duraa fi deebii koomishinii hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa obbo Darajjee Geetaanee ibsanii jiru. Balaan lolaa kun naannolee hunda keessatti mudachuu danda'us Oromiyaa, Kibbaa, Somaalee, Amaaraa fi Affaaritti caalmaatti mudachuu akka danda'u ragaan kan argisiisu ta'uu dubbataniiru. Balichi sadarkaa biyyaatti iddoolee 246tti mudachuu akka danda'u eeruun aanaaleen Oromiyaa 64 balichaaf saaxilamoo ta'uu himanii jiru. Naannoo Kibbaatti aanaalee 52, Amaaraatti aanaaleen 27 balaa kanaaf saaxilamoo ta'uu akka danda'an kaasanii jiru. Lammiilee balaa kanaaf saaxilamoo ta'uu danda'an jedhamanii adda ba'aniif deeggarsa dhiyeessuuf birriin biliyoona 3 ol ramadamuus dubbatanii jiru. Daawwattoota keenya oduun keenya ammallee akkumatti ufettiidha kan jiru. Ameerikaa fi Jarmaniin dhimma dubbii barbaacha Raashiyaa irratti waliin kan dhaabbatan akka ta'e pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden dubbatan. Tarkaanfilee mirga namoomaa fi dimokiraasii Chaayinaas ta'e biyyoonni biroo kamuu raawwatan duras waliin dhaabbachuuf walii galuu isaanii ibsanii jiru. Beenyaa Shiramuu akka taanutti qindeesseera. Ameerikaa fi Jarman dubbii barbaacha Raashiyaa irratti waliin kan dhaabbatan ta'uu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden wayita chaansileera Jarman aangoo gadhiisuuf jiran Aangeelaa Maarkel Waashingitenitti simatanitti himanii jiru. Baayiden dhimma ujummoo boba'aa Raashiyaa hanga Jarmanii irratti Aangeelaa Maarkeliif yaaddoo isaanii ibsuu dubbatanii garuu Moskoon enerjii akka meeshaa waraanaatti akka fayyadamtuu fayyamuu akka hin qabne irratti walii galuu isaanis ibsaniiru. We stand together and will continue to stand together to defend our eastern flank allies at NATO against Russian aggression. Akkasumas biyyoonni michuu lamaan tarkaanfii farra dimokiraasii Chaayinaas akka morman Baayiden himaniiru. Aangeelaa Maarkel kan pirezidaantota Ameerikaa afurii waliin michummaan hojjetaa turan amma aangoo gadhiisuuf kan jiranidha. Baayiden ibsa Maarkelii waliin kamisa darbe gaazexeessitootaaf kennaniin waliin dhaabbanneerraa ammas dubbii barbaacha Raashiyaa irratti michummaa ba'aa keenya ittisuuf waliin dubbachuu itti fufnas jedhaniiru. Dhimma ujummoo boba'aa uumamaa Nord Stream 2 doolaara biliyoona 11 xumuramuuf jiru irratti lamaanuu ijaan wal arganii akka hin beeknes kaasaniiru. Dhiyeenya kana Nord Stream 2 irra qoqqobbii kaanii kan turan kan kaasan Baayiden hiriyaa gaariin walii galuu danda'as jedhaniiru. Itti dabaluunis pirezidaantiin Ameerikaa Baayiden Chaayinaas ta'e biyyi biraa kamuu yoo hawaasa bilisaa fi ifaa dadhabsiisuuf kan hojjetan agarree qajeelfama dimokiraasii fi mirgoota namoomaaf kan dhaabbatan ta'uu isaanis himaniiru.
Jarmanii fi Chaayinaan michoota daldalaa cimoo ta'an illee dhimma mirgoota namoomaa irratti yeroo tokko Berliin Beejingiin ni qeeqti. Kana malees Ameerikaan Hayatii biyya dhiyeenya kana pirezidaantiin jalaa ajjeefamuun hokkara cimaa keessa jirtutti loltoota ishee erguuf ammatti qophaa'aa miti jechuun gaazexeessotatti himaniiru. Akkasumas dhimma mormii Kuubaatti geggeeffamaa jiruuf kan gaafataman Baayiden biyyi kasaarte lammiilee ishee ukkaamsaa jirti jechuunis qeeqaniiru. Koomunistiin sirna kasaaree fi sadarkaa addunyaatti kan kufedha sooshaalizimii bu'a qabeessa ta'es agarree hin beeknu jedhan. Dureewwan lamaanuu walgahii sa'aatiiwwaniif taasisaniin walitti dhufeenyaaf xiyyeeffannoo kan kennan ta'uu isaanii himaniiru. Akkasumas Maarkel lammiilee Jarman balaa lolaa biyyattii mudateen lubbuu isaanii dhabaniif gadda itti dhaga'ame ibsataniiru. Hooggantuun Jarman kunis pirezidaantii duraanii Ameerikaa kan turan Doonaald Tiraamp waliin walitti dhufeenyi qaban qabbanaa kan ture yoo ta'u bara aangoo isaaniitti akkasumas darbee Joorji Buushii fi Baaraak Obaamaa waliinis muddama keessa galanii turan. Bara 2005tti aangoo kan qabatan Maarkel filannoo baatii fulbaanaa dhufu geggeeffamu irratti hin dorgoman. Paartiin isaanii Gamtaan Dimokiraasii Kiristaan sagalee uummataan dursaa jira jechuun BBCtu gabaase. Dureen dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewodiroos Adhaanoom qorannoo madda koronaa vaayirasii marsaa lammaffaaf geggeeffamaa jiru keessatti tumsii fi iftoominni Chaayinaa dirqama ta'uu himanii jiru. Taganyee Daaqaa akka ta'anutti dhiyeessa. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom qorannoon madda koronaa vaayirasii marsaa lammaffaaf geggeeffamaa jiru keessatti tumsii fi iftoominni Chaayinaa dirqama ta'uu akka qabu hubachiisani. Koreen qorannoo dhaabbata fayyaa addunyaa gufuu tokko malee bakka fedhe ga'ee qorannoo akka geggeessu Chaayinaan deeggaruu fi odeeffannoo guutuu kennuu akka qabdu akeekkachiisanii jiru. Madda COVID-19 baruu fi qorannoon marsaa lammaffaa ammaa kan eegalame waggaa ta'u marsaa tokkoffaan guraandhala darbe keessaa xumuramuun isaas ni yaadatama. Akka qorannoo marsaa jalqabaatti vaayirasichi laaboraatoorii Wuhan Chaayinaa keessatti argamu keessaa maddisiifame kan jedhu kan dhugaarraa fagaate ta'us hubachiisaniiru. Garuu simbira halkanii irraa dhufuu akka hin hafne akeekkachiisaa qorannoon marsaa jalqabaa kun. Dr. Tewodiroos kamisa kaleessaa Jeniivaatti wayitaa dubbatanii dhaabbati fayyaa addunyaa ragaa dhukkubsataa jalqabaa fi kan hanga ammaatti jiru gufuu tokko malee argachuu akka qabus dhaamanii jiru. Chaayinaan garuu qorannoo marsaa jalqabaa kana irratti ragaa dhaabbatichi barbaadu hundaa qooduu fi diddee turtee jechuunis qeeqanii jiru. Dr. Tewodiroos waa'ee laaboraatoorii Wuhan ilaalchisee odeeffannoon jiru sirriitti qulqullaa'u akka qabus gaafatanii jiru. Hoogganaan kun ofii isaaniis ogeessa fayyaa ta'uu isaaniirraan kan ka'e laaboraatoorii Wuhan ilaalchisee rakkoon mudachuu akka hin hafne waan adda baasan akka jirus qeeqanii jiru. Laaboraatoorii guddichi Chaayinaa dhimma vaayirasii koronaa qoratu kun Yuun Instituutii Viyooleet jedhamu irratti komiin kan eegalame bara darbe ta'uu isaallee himanii jiru. Dr. Tewodiroos yaadni vaayirasichi addunyaa kana irraa badaa jira jedhu sirrii akka hin taanee fi namoonni ilaalcha kana keessaa ba'anii of eeggannoo isaanii cimsu akka qabanis dhaamanii jiru. Koreen balaa tasaa dhaabbata fayyaa addunyaa akaakuun vaayirasicha haaraan kun akkaan balaafamaa ta'ee dhalachaa deemuu waan danda'uu fi of eeggannoon haalaan cimuu akka qabus hubachiisaniiru. Weerarri vaayirasichaa goolabamuu miti itti yoo hin dhiyaanne jechuunis akeekkachiisaniiru. Durataan koree dhaabbatichaa Didier Huusin vaayirasicha ari'aa jirra. Vaayirasichis uummata keenya ari'aa jira. Kanaaf of eeggannoon hawaasaa haalaan cimu akka qabudha kan inni dhaamu. Gama birootiin immoo Ameerikaanii talaallii dhibee koronaa vaayirasiif oolu doozii 450 deeggarsa taasisuu isheetu himamee jira. Talaalliin Itoophiyaaf kennamu kunis gosa talaallii Johnson & Johnson jedhamu akka ta'es himamee jira. Sirni wal harkaa fuudhinsa talaallii kunis bor bakka ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa fi Ambaasaadder Ameerikaa argamanitti ni raawwata jedhamee eegama. Hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 2 ol qofa kan ta'an talaallii gosa AstraZeneca fi Sinopharm jedhamu fudhachuu isaaniitu himamaa jira. Wixata dhufu irraa eegaluun immoo gosa talaallii Johnson & Johnson jedhamu Ameerikaa irraa argame kana kennuuf kan jiran ta'uunis himamee jira. Jaalatamoo daawwattoota FIB oduu keenya FIB irraa isinitti himaa turre kan hangamaatti daawwattanidha. Qophiileen FIB hafan itti dhufaniiru daawwadha. Odeeffannoo wayitaawaa kan biyya keessaaf kan addunyaa argachuu barbaadan 75 irratti okee jettanii nu qaqqabsiisuu dandeessu. Andaaniil Tasfaayitii yeroo gaarii.